Kebor Multimedia Production. Maddargama kotaatee bu'uursituu jireenyaa aannan miidhagsuuf jettee baadhattee hammeenya sifaa ifuu yeroo hundaa halkan sittiin dukkanaa'ini hamtuun siif qophooftee harmee ta'u hin milkaa'ini. Maddargama kotaatee bu'uursituu jireenyaa aannan miidhagsuuf jettee baadhattee hammeenya sifaa ifuu yeroo hundaa halkan sittiin dukkanaa'ini hamtuun siif qophooftee harmee ta'u hin milkaa'ini. Hafuurana kutaa dubbii hin dandayu yoonati hin jirre gaafsanii aanon gayuun harmeeta caaltu waan hundaa naaf jiraadhu waggaa kumaa hangan dullummaa kooti yaada keensiif dhimmamaa. Madaa onnee kiyyaa qorattu jireenya kooti onnee koo mo'attee naaf taatee jirta mootii jaalala jechuun anaaf si'i bar harmeetiyaa sirraaf hin quusadhu siif lodha lubbuutiyaa siif lodha lubbuutiyaa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Akkuma simmarti argu jirtan guyyaa har'aa guyyaa gammachuuti, guyyaa sagantaa guddaa haawwatni namoota 550 ol ta'an barnoota garaagaraa waa'ee amantaa islaamaatii wal qabatu waan namni muslimaa kamuu beekuun dirqamatu baratanii waggaa lamaaf kan turan har'a guyyaa har'aa eebbifamuu jiranii akkasuma shamarran fiillee akkasumatti haawwata wajjin kan jirantu jiranii dargaggoonni namoota 50 kan ta'an jarris waan nama muslimaa kamuu irraa barbaachisu baratanii guyyaa har'aa eebbifamuu jiran. Akkasuma imaamman namootni ijoon naannoo kana keessatti argaman waggaa lamaaf kitaabolee garaagaraa kan barataa turan guyyaa har'aa sartifikeeta ajaa'ibaa fudhachuudhaan kan eebbifamu jiran jechuudha. Guyyaan har'aa aanaa Kokkosaatiif keessattuu magaalaa Bokoreetii fi Qeerroosiitiif hawaasa naannoo kana jiraniif guyyaa addaa guyyaa seena qabeessa jechuudha. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Obboleewwan keenya ka biyya alaa ka biyya keessaa ummanni isin argitan kun ka uffanni isaatu nama gammachiisu waan isaan haasahan uduratti arguudhaaf deemtanii ifaajee guddaa lafaatii guddaa waan amantaa isaanii jalanqisiisu gammachuun sun uffata irraanuu kan mul'ateetiin jedhe kun aanaa Kokkosaa magaalaa Bokoree keessatti kan argamu akka nu gammanne kanatti isin marti iddoo jirtanitti akka gammaddanii gammachuu kana ijaallaaluu qofa osoo hin taane bakkee kamittuu akka karaa kana qabattan akka barumsa irraa fudhattan karaan kana akkana bareedan akkana dubbatan akkana mul'atan jechuu ergaa gabaabinaan isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wanti ijoon guyyaa kana keessatti dagatuun barbaachifne Ustaaz Sheekh Junaydii Haaji Tolaa sagantaa akkanas bareedaa isin gartan kana imaammanii fi du'aata garaagaraa waggoota lamaa oliif kitaabalee garaagaraa barsiisuudhaan leenjilee garaagaraa isaanii kennuudhaan akkasuma haawwata nama 550 gahan kan shamarran keessa jiran barnoota nama muslimaa kamuu irraayyuu barbaachisu jechuun maala yasa'ul muslima jahluhu isa jedhamu san barsiisuudhaan akkasuma qeerroo magaalaa Bokoree fi naannoo ishee jiran haala addaatiin kunuunsuudhaan guyyaadhaa sartifikeeta ajaa'ibaa akka isaan argatu jiran gammachuudhaan isin beeksifna. Sheekh Junaydii yeroo akkana jedhu ifaajeen isaanii ifaajee leencaati wanni isaan hin dalagin hin jiru akka rabbiin kenna isaan galatoonfatu isin marti du'aa'ii akka gootaniif isiniin jedha. Sheekh Junaydiin nama muslimaa hundarraa ifaajee guddaa qaban hujiin isaanii bakka kamittuu haala kana wal fakkaataadha. Haa ulfaatanii rabbiin kenna kana olitti khayrii isaanii addunyaa guutuu wal haagessu isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبليان كيا أما إدون جركوني إدون أنا كوكوسا كتما بوكوري جرا أرلا جمّتشو قدّا تنوت دعما جمّتشو قدّا نوت دعمو شيخ جنيدي ربي جزاء ثانية كفلو شيخ جنيدي حاجي تولا وقالما كيساتي بيجاكين نكنا تفني باي أمتا باي جيراني هاوني باي في شبابان باي في
shamarran baay'ee fi imaamman xalaballee kitaaba qaraasisaa haala kanaan jijjiirama guddaa biyya keenya kanatti waan argamsiisaniif har'a gammachuu kanaaf asitti walitti qabamnee jirra. Wanni jennu gammachuun kun akkanatti namni waa barate nama barsiisuun kun nama jijjiiruun kun bakkuma jiruttu namni akkanatti socho'ee gurmaa'ee amantii ofii baratee hubatee akka beekumsaan amantii ofii qabatee akka irra jiraatu akka rabbii isaa beekee gabbaruu fi akka hawaasa islaamaa waliin illee makhluuqa wantoota rabbi uume mara waliin akkaataa rabbii waliin jiraadhaa jedhetti akka jiraatu barumsa kana akka walirraa qooda fudhannee walirraa agartanii barannee akka barumsi kun addunyaa mara keessattuu nu babal'atu jedha. Rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Miidiyaa kanallee miidiyaa kana kan dhufanii lafa baddaa kanatti karaa hedduu deemanii xaaranii kan dhufanii nu zayyaran rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Rabbi isaan haa guddisu jennaa isaaniifillee du'aayii goona. Ummata keenya hawaasa akkana barateefillee kabarsiiseefillee warra haala aanjesseefillee ummata keenya maraanuu jazaakumullahu khayran ahsan aljazaa'i jennaani. Wassalaamu alaikum warahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أبوليان كيا ويا نتنا ويا كباجا ويا الفنا ويا بريدة نما مراه إتين جمّتشيسو نما رب أمانة مراب كجر هوندا تجمّتشيسو يوتو ويا حتى إنون أكا جمّدان إنون أكا تهي أسمان هبنو جبابا نمني هدوك النجرة شيكوتا كنا شجونيدي اتحان سوران شيكوتا كنا كعالمة إفاجة جوجردا مزيدا كنا كيس تيان كبانيف أكا إمام تقوتي وان نفسو بربادو warri sagantaa kanarraan miidiyaa kanarraan isaan nu argitan bakka jiranitti tiiktookii irratti bakka adda addaatitti barnoota guddaa akka ummata islaamaa bakka hundaa wal gahuuf waan kennaa jiraniif asumaan namni rabbitti amante hundinuu guyyaa hadha galgala irraa qabee fooloo isaanii akka sirritti nu takaataltanii faana nu buutanii diinaa isaanii irraa nu hubattanii akka sadarkaa isaanii onnuu fuutan isinin jedha. Maaliif sababni isaa jaalala biraa osoo hin qabaanne diinaa ol qabanii jiranii isaa onnuu qabaa isinin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullah.